Tofajjeesantu jira jedhanii yeroo ammaa waraanni Itoophiyaa iddoo haala akkasii hin jirree fi deeggarsa argachuu danda'u keessa buufatee jira jedhaniiru. Injifannoo TPLF Maqalee fi iddoo biraatti gonfadhe jedhus fudhatama dhabsiisan jechuudhaan Iskindir Fireew Finfinneerraa gabaasee jira. Mootummaan Itoophiyaa dhukaasa dhaabinsa ofii labsuus humnootiin Tigraay dandeettii humnootii Itoophiyaa fi Eertiraa barbadeessuu ka fedhan ta'uu dubbi himaa waraana Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa kaleessa akeekkachiisanii jiru. Kanas dhaabbata oduu Reuters waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin beeksisan. Boodarrammoo miseensi gameessi mootummaa bulchiisa naannoo Tigraay kaleessa gaazexaa New York Timesiif akka ibsanitti hogganoonni Tigraay waraana Itoophiyaa fi Eertiraa eessayyuu jiraatus dadhabsuu yookaan barbadeessuu barbaadu jedhaniiru. Dubbi himaa ministirii dantaa alaa United States Ned Price kibxata kaleessaa ibsa baasaniin dhukaasa dhaabinsi labsame walitti bu'iinsa miidhaa iddoo sanaa jijjiiree gargaarsi dhala namaa dhorkaa tokko malee ni dhaqqaba taanaan tarkaanfii gaariidha jedhan. United States waraanni Eertiraa Itoophiyaa keessaa guutummaatti battalumatti karaa beekamuun akka ba'an kan gaafatte ta'uu kan ibsan Price kun ta'uun mootummaan Itoophiyaa akka baatii bitootessa keessa waadaa seenetti dhukaasa dhaabinsa fiixaan ba'e akkasumas lubbuu dheeratu akka argamu gargaaraa jedhaniiru. Mootummaan federaalaa kan Itoophiyaa sochii waraanaa Tigraay keessatti baatilee 8 gaggeessaa ture battalumatti dhaabuusaa ega labsee guyyaa tokko booda caasaan quunnamtii Tigraay keessaa rakkisaa ta'uu kan ibsan hojjetoonni gargaarsa dhala namaa lola dhaabinsi tolfamee hojiirra oolee namoota haala beela fakkaatu keessa jiran 100,000 hedduu dhaqqabuun ni danda'ama jedhanii abdataa jiran. Lola dhaabinsi battalumatti labsame kun waan inni hordofsiisuuf dhiibbanni qabaatu ifa miti jechuun dubbii himaan tokkummaa mootummootaa Steefan Juurik oduu gabaasotaaf kibxata kaleessaa ibsaniiru. Hojiin gargaarsaa jaarmiyoonni gaggeessan sababaa wal waraansaan guyyoota dhiyeenya kanaa keessa danqamee akka ture garuu haala nageenyaa fi haalli ittiin dhaqqaban qoratamee kan itti fufuu jedhaniiru. Dirreen xayyaaraa Maqaleef daandileen cufaa waan ta'aniif jecha karaa kamiin gargaarsa Tigraay keessa seensisuun akka danda'amus waayilota keenya kan nageenyaa fi hayyoota gargaarsa loojistikaa waliin dubbannaa jedhaniiru. Koreen sadarkaa addunyaa kafannoo diimaa sochiisaa magaalaa Maqaleen ala gaggeessu yeroof kan daangesse yoo ta'u haalli garamitti deemaa akka jiruutti dhiyeenyaan hordofaa jira. Tigraay keessa haalli jiru kan yeroo fedhetti akkaan jijjiiramuu danda'u akka ta'ee fi Maqalee keessi nagaa ka fakkaatu ta'uu kan ibsan dubbii himtuun jaarmiyaa kanaa kan kutaa Aliyoonaa Senyeko Naayiroobiirraa hojjetoota keenya Tigraay keessaa quunnamaa jirraa jedhan. Suuqileen banaa namoonnis daandileerra kan adeeman yoo ta'u caasaaleen quunnamtii fi intarneetii garuu hin hojjetu jedhaniiru. Dhukaasa dhaabinsa mootummaa federaalaa kan Itoophiyaa labsee walitti bu'iinsa Tigraay keessaa furmaata arguuf tarkaanfii sirrii waan ta'eef ni deeggarra jechuudhaan dura taa'an Koomishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mahmaat ibsa baasanii beeksisanii jiru. Nagaa waariinsa qabu akka argamuuf haala mijeessuufis aangawoonni Itoophiyaa dhukaasa dhaabinsa waliigalaarra ga'uuf akka hojjetaniif gaafatanii jiran. Kanaafis haalli goolii kaasu kamiyyuu akka dhaabatu akka seera addunyaatti siviilota balaarraa eeguu akkasumas Tigraay keessatti kanneen miidhaman hundaaf tajaajila akkaan barbaachisaan akka dhiyaatu gochuuf hojjetoota gargaarsa dhala namaa nageenya isaanii eeguu gamni hundi itti gaafatamarra jiru akka ba'an gaafatan. Akkoo Tigraay furmaanni gama siyaasaa akka barbaadamu biyyattii keessatti nagaaf tasgabbiin akka jiraatu yaalii Itoophiyaan gootuuf gamtaan Afrikaa deeggarsa gochuuf qophii walirraa hin cinne akka qabu ibsi waajjira isaanii irraa ba'e hubachiisee jira. Jaarmiyaan mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watchiif daayirektara biyyooti gaanfa Afrikaa akka ta'an Lattishaa Beeder Tiwiitarii ofii irratti akka barreessanitti ajjeefamee waxabajjii 29 bara 2021 jechuun kibxata kaleessaa waggaa kan guute weellisaaf qabsaa akka ta'e Hacaaluu Hundeessaa duuti isaa haala jiru jijjiiree cunqursaa namootaa fi hokkara Itoophiyaa keessaa akka ka'u gochuun waggaa tokko guutee yeroo jiru kanattillee ajjeefamuu isaa fi eenyu itti gaafatamaa akka ta'e illee hin beekamin jiraa jedhan. Wallee Hacaaluu sochii mormii Oromiyaa keessaa kan Dr. Abiy Ahmed aangootti fide hundee ture jedhanii dargaggoonni sirboota mormii dhageessisan akkasumas kanneen bilbila ofiirraa qaban irrattis qiyyaafatamee hidhamaa turan jedhaniiru.
ajjeefamuu Hacaaluu sana booda Oromiyaa keessatti hokkara uummata sabxiqqaalee irratti gaggeeffameen akkasumas humnootiin nageenyaa tarkaanfii gara jabinaa fudhatanii namoonni 100 caalaan ajjeefamaniiru jedhanii iddoo hedduutti humnootiin mootummaa tarkaanfii jabaa fudhachuun kumaantamaan Oromiyaa keessaa hidhuun namoota paartilee mormituus to'annaa jala oolchan jedhan baatileef kacallisan maatiin Hacaaluu isaaf murtiin haqaa kennamu jechuun gaafataa jiru jechuudhaan aangawoottiin jaarmiyaa mirga dhala namaa Human Rights Watch Latishaa Beedar Tiwiitarii ofii irratti barreessanii jiru. Bulchiinsa naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti nageenyi dhabamuu isaan kan ka'e manaaf qe'ee ofirraa godaananii ka turan namoonni 50,000 caalaan hojii qe'ee isaaniitti deebisuu gaggeeffamaa kan jiru ta'uu walitti qabaan komaand poostii godina Matakkal Latanaa Jeneraal Asraat Daneeroo ibsanii jiru. Godina sana keessatti rakkoo bulchiinsa gaariitu jira jechuun bosona seenanii namoota nagaarratti haleellaa gaggeessaa turan kan ittiin jedhan hidhattoonni leenjii haaromsaa kennameefii akka deebi'an ta'eeraa jedhan kanaaf jecha naannoo sanatti nagaan bu'eera jechuudhaan Latanaa Jeneraal Asraat Daneeroo dubbachuu isaanii Asteer Misgaanaa Baahirdaar irraa gabaastee jirti. Bulchiinsa naannoo Amaaraa godinaalee gama bahaa sadii keessatti hawaannisni argamuun ibsamee jira. Lafa oomishaa lafa dheedichaaf bosona qabate hektaara 31,000 irratti argamuun isaa ibsameera. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Loltoonni Tigraay yeroo magaalaa Maqalee deebisanii qabatanitti mootummaan Itoophiyaa waraansa naannoo sanatti baatilee 8 fudhate irratti lola dhaabinsa tattamaa labse. Garuu miseensonni mana maree Yuunaayitid Isteetsi marii kaleessa gaggeessan irratti lola dhaabinsi kun kan yeroo fi ta'uu mala beela naannoo Tigraay keessatti uummata miliyoona hedduu irratti dhufaa jirus waan ittisuun fakkaatu jechuun akeekkachiisan. Gabaasaa Kaatiriin Gibson tujubeetu dhiyeessa. Daandiiwwan Maqalee irratti lola dhaabinsi gam tokko labsamuun mootummaa Itoophiyaaf loltoota adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti baatilee 8f lola geggeessamaa ture dhaabsisee jira. Seeratumtoonni gameeyyiin Yuunaayitid Isteetsi garuu lolli kun dhaabachuun yeroo qofaaf ta'uu mala jechuun akeekkachiisan. Miseensi mana maree Dimookiraatichi Grigoorii Meeks akkas jedhu. I can only hope it opens the door to a peaceful resolution. Furmaata nagaaf daandii saaqa jedheen abdadha. Haa ta'u malee addi bilisummaa uummata Tigraay Eertiraa seenuuf dhaadataa jiraachuusaa dhagahaa jirra. Kunis walitti bu'iinsichi ifatti hammaachuu akka danda'u mul'isa jedhan. Walitti bu'iinsi kun ennaa torban darbe waraanni Itoophiyaa haleellaa samiirraan lafa gabaa Tigraay keessaa irratti raawwachuun namoonni 60 ol du'anitti hammaataa deeme. Lammiiwwan Tigraay loltoonni Itoophiyaa fi Eertiraa dararaa hamaa humnaan gudeeddii raawwachuu dabalatee midhaan nyaataaf gargaarsi akka hin dabarre ugguruun beela hamaa dhaqqabsiise jechuun himatan. Garee Riippaabilikaanotaa irraa Maayikil Makool akka jedhanitti. War crimes, crimes against humanity, and acts of genocide have been carried out against the Tigrayan people. Yakki waraanaa, yakki farra namoomaa fi gochi fixiinsa sanyii uummata Tigraay irratti raawwatameera. Torban darbe muummichi ministeeraa Abiy Ahmed Tigraay keessa beelli hin jiru jedhanii turan. Tigraay keessa ka jiru haala suukanneessaa haaluun hedduu rifaasisaadha jedhan. Jaarmiyaan gargaarsa misoomaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi uummata Tigraay miliyoona 6 keessaa kanneen miliyoona 4 walakkaa ta'an gargaarsa nyaataa kan yeroo hatattamaa barbaadu. Kanneen 900 ta'an immoo duruu haalli hamtuun isaan mudatee jira. Aangawaan USAID tokko seeratumtootaaf akka ibsanitti hokkara quunnamtii saalaan dararaan raawwatame tilmaamuun hin danda'amu jedhan. Perpetrators have targeted the wives of priests, abused women in front of their families, and used brutal violence against women. Yakkamtoonni haadha warraa lubootaa irratti fuulleeffatan, dubartoota maatii isaanii duratti dararan, yakka gara jabinaa dubartoota irratti raawwatan. Akkuma duraan mul'inatti dubbadhe hojii gargaarsa namoomaa 12 hojjedhe keessatti dararaa suukanneessaa an arge keessaa isa hamaadha jedhan. Mootummaan Itoophiyaa akka jedhetti labsiin lola dhaabinsaa sun hanga baatii fulbaanaa yeroo qonnaa xumuramutti tura. Kun immoo United States hawaasa addunyaaf carraa bana. The first priority is to capitalize on this ceasefire to try to gain access to. Dhimmi dursi kennamuufii qabu yeroo ammaa uummata miliyoonaan lakkaa'aman kanneen balaaf saaxilamoo ta'an irra beela dhaqqabuu malu ittisuuf kan barbaachisu kutaa hawaasaa dhaqqabuuf kan gargaaru lola dhaabinsa kanatti fayyadamuudha.
Kun isa duraati. Inni lammataa immoo dhimmi dursi kennamuuf marii siyaasaaf haala mijataa uumuuf akka tolutti lola dhaabinsa sana waaltessuu yaaluu natti fakkaataa jedhan. Seeratumtoonni Yuunaayitid Isteets haala akkasii uumuu dhabuun gatiin baasisuu danda'u guddaa ta'uu akeekkachiisaniiru. Or the sides just trying to look at this as the next phase of a protracted conflict morphing into a civil war. Gareeleen kun kana akka boqonnaa ittaanu kan gara wal waraansaatti geessutti ilaaluu yaalaa jiru jedhan Roberts Godek. What we need is a permanent ceasefire which all of the parties are committed to. Kan nuti barbaannu lola dhaabinsa dhaabbataa ta'e kan gareen martinuu cicha qabaatanii fi ammaaf adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan Eertiraa bira lola dhaabinsa sanaaf cicha qabaachuu isaanii ibsa mul'isu hin argine jedhan. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets gocha gara jabinaa mootummaan Itiyoophiyaa Tigraay keessatti raawwate jedhame hatattamaan hordofaan jira jedhe. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya qophii keenya torbanii dirree dimookiraasiitti ceena. Sirni dimookiraasii rakkina siyaasaa biyyoota akka Itiyoophiyaa keessa jiru furuu danda'u kan akkamiiti? Rakkoo siyaasaa Itiyoophiyaa keessa jiru hiikuudhaaf dimookiraasiin fala ta'u eessaa dhufuu danda'a? Gaaffiilee kanarratti Bafqaaduun beektuu siyaasaa shamarree Faaxumaa Nuuroo Badhaasoo wajjin marii gaggeessaa jira. Gara isaattan sin dabarsa. Filannoo torban darbe Itiyoophiyaa keessatti taasifame ilaalchisee ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets ibsa tokko baasee ture. Ibsa sana keessatti waa'ee dimookiraasii akkana jedha. Dimookiraasiin kan daraaruu danda'u jaarmiyaaleen mootummaa hirmaachisummaa, iftoomummaa, itti gaafatamummaadhaa fi fedhii saba isaaniitiif deebii kennuu danda'ummaa yoo qabaatanidha jedha ibsichi. Biyya akka Itiyoophiyaa sabaa fi sablammii seenaa fedhiidhaa fi gaaffii adda addaa qaban keessa jiraatan keessatti akkamitti sirna dimookiraasii isa nagaa buusuu danda'u, isa guddina misoomaa mirkaneessuu danda'u ijaaruun danda'ama. Gaaffii kanarratti mari'achuudhaaf dirreen dimookiraasii keessummaa qaba. Keessummaan keenya shamarree Faaxumaa Nuuroo Badhaasooti. Faaxumaan digirii ishee jalqabaa saayinsii siyaasaatiin xumurte. Ogeettii siyaasaati. Digirii lammaffaadhaa fi seera barachaa jirti. Ogeettii seeraatis jechuudha. Miidiyaa hawaasaa fi sochii hawaasaa keessatti hirmaannaa guddaa qabdi. As Yuunaayitid Isteets keessa magaalaa Minisootaa jiraatti. Rakkina siyaasaa yeroo ammaa Itiyoophiyaa keessa jiru hiikuudhaa fi dimookiraasiin fala ta'uu danda'a. Marii keenya as yoo jalqabne hoo? Dimookiraasiin kun akka tokkotti hiikuun nama dhibaa. Dimookiraasiin addunyaa kana keessattis kan itti fayyadamu naannoo biyyi adda addaa hawaasni adda addaa akka isaanii mijatutti hundeessee ittiin bulaa. Garuu kan dimookiraasii biyya Itoophiyaa san keessatti furmaatni rakkoo Itoophiyaa dimookiraasii dubbisuunis hin danda'amu. Taasifamni dimookiraatawaa ta'e osoo gadhaabatee hanqina gara bulchiinsaa gara mootummaa gara sirnaatiin jiru tokko tokko hiikuu danda'a kan jedhu saniin amana. Yeroo ammaa kanatti waan amma argaa jiru kana sirna adda addaa jala Oromoonis sabni adda addaa siraatee argeera. Biyya Itoophiyaa san keessatti rakkoo guddaa qabdi. Rakkoo san furuu danda'a kan jedhu gaaffii namni tokko deebisuu danda'us natti hin fakkaatu. Garuu yoo waliin bulmaata akka amma biyya federaala taatee multinational federalism kana keessatti waliin jiraachuu danda'amaa kan jedhu otoo fedhiin siyaasaa jiraate gareen adda addaa yaada adda addaa qabu yookaan seenaa Itoophiyaa sunum akka adda addaa ilaalu miidhaa achi keessa keessatti sabaaf sabboota adda addaa irra ta'aa turellee akka adda addaatti fudhatu waliigalteen gaanii jirra keessatti nama dhibaa. Garuu otoo fedhiin siyaasaa jiraate gareen adda addaa naannoo adda addaa irraa hawaasa adda addaa irraa ilaalcha siyaasaa adda addaa irraa walitti dhufanii mari'achuu danda'anii inuma ta'a. Namoonni siyaasaa biyyattii sana martinuu kanuma dubbatu. Garuu ammamtuu isa kanatu ta'uu qabaa, isa sanatu ta'uu qabaa jedhan sana ta'anii yookiin godhanii argamu. Akkuma tuu kaastee dhugamaa wanti amma jedhu haasaa jiru kun haaraa miti. Hooggantoonni siyaasaa adda addaa
gareewwan adda addaa kan dubbatu garuu hojiirra oolchan hojiirra oolee argaa jirru. Hojiirra oolee ta'e haqni xiqqummaan hojiirra oolee isaa xiqqoo gara furmaataa hin deemne turre duuba deemne turre. Kana maaltu waliif fidaa ani gama kiyyaan haga ofii kiyya argetti baanee hawaasa taahimamu malee waliin haasa'uu hin dandeenye keessattuu ismiituun Oromootu sadarkaa Oromootu gaddeebise Itoophiyaa keessaa hin ba'e. Oromummaan ofuma waliiti naannoo tokko oolan hawaasa tokko keessaa ba'an yeroo dheeraa wajjin jiraatanii waan waliin baratanii waan sadarkaa meeqa waliin darbanii gadadoo hagamii waliin darban waliin haasa'uu hin dandeenye waggaan argaa jiru. Haga fedhiin dhuunfaa dantaa sabaa fedhii dhuunfaatii fi dhiigoo ofii caalchisanii lafa ka'anii dhugumaan walitti dhufanii dantaa saba kanaatiif dhimmamanii hin mari'annetti natti fakkaatu. Kanaafuu xiqqoo hawwii guddaarraan qabuun jedheessanii furmaanni silaa hawaasni bal'aan nagaan qabu keessa biyya alaatu olaalle keessaa rakkoo meeqa keessa irraa hojjetee buluuf nyaatu waa meeqa. So hirmaannaan hawaasa bal'aa xiqqaa hawaasa kamuu keessatti Oromoo yookaan Itoophiyaa qofa osoo hin taane. Kanaafuu dirqamni keessa jiru hooggantoota siyaasaa adda addaa aktivistootas ta'ee nama hawaasa keessaa dhageettii gahaa qabu silaa bilchinaan dantaa sabaa caalchisanii ta'anii mari'atanii. Gara furmaataa inni deemnee ittiin hawaasan garuu argaa jiru. Hawaasni kana keessatti guddadhee siyaasaa keessatti hirmaataa ture kun maal akka ta'e kana jedhee himuu yoo hin dandeenye fedhii sana irraa argine lafarratti hojii irratti hin argine. Kanaafuu walitti dhufaniitiin waliin mari'achuu danda'ani yookaan walitti dhugama jirtu walitti himuu danda'ani waan baay'ee hawaasaaf miidiyaa adda addaa irratti dubbatan walitti himuu danda'e silaa xiqqoo fuuldura sarkaan kanneen qabda. Dimookiraasiin rakkina siyaasaa biyyaa furuudhaa fi gargaaruu danda'u suni eessaa dhufaa? Dimookiraasiin biyya tokko yookaan saba adda addaa addunyaa kana keessa jiru hojjetu Itoophiyaatiin hojjetame jedhanii alaa fe'amee seenuu hin danda'u. Rakkoon biyya sanii rakkoo biyya saniiti akka hawaasaa biyya sanii afaan biyya sanii hundeeffama biyya sanii waan adda addaa irratti hundaa'ee waan jiruuf furmaatni biyya san keessaa dhufuu qaba. Dimookiraasiin akka inni lafa gadhaabatuu qabu. Sirni akkamiitu akka biyya san keessa gadhaabatuu qabu. Biyyi sun maal akka fakkaatuu qabdu rakkoo biyya sanii keessa seenanii xiinxalanii biyyi sun furmaata ofii godhuu qabdi malee biyya alaatiitti fe'anii waan galchuu danda'aniiti. Yaada garee biroo yoo dhaggeeffachuudhaa fi hin qophoofne dimookiraasiin waan ta'uu danda'u miti. Kan kana jedhani Mahatmaa Gaandhiiti. Dimookiraasiinis kanuma wal dhaggeeffachuu. Dhaggeeffattoota keenya teessummaa keenya Faaxumaa Badhaasoo maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiin ni galateeffanna. Qophii dirree dimookiraasii har'aa kanumaan raawwanna. Anbafqaa Dumorodaati. Fayyaa ta'aa. Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Maatiin artist Hacaaluu Hundeessaa dhaabbata tola ooltummaa daa'immaniif maanguddoota gargaaru Amboo jiruuf namoota gargaarsa barbaadan 200 oliif gargaarsa gumaachanii jiran. Nama gargaaruuf kaayyoo Hacaaluun qabaachaa ture galmaan ga'uudhaaf akka hojjettu ka dubbatte haati warra artistichaa Aadde Faaxumaa Damissoo kana boodan booyuu kana ni booyuu yoo kaayyoon isaa galmaan geenye qofaa jette sirna kenniinsa gargaarsaa kana irratti. Naakoor Malkaa Amborraa gabaasaa qaba. Kabaja yaadannoo waggaa tokkoffaa weellisaa Hacaaluu Hundeessaa itti ajjeesame sababaa godhachuun maatiin isaa magaalaa Amboo keessatti dhaabbata tola ooltummaa daa'immaniif maanguddootaaf gargaarsa gochuu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Haati warraaf haati ijoollee isaa 3 Aadde Faantuu Damissoo gargaarsa godhan kana ilaalchisee akkas jedhu. Haceen kun yeroo lubbuun jiraatu waa baay'ee yaada. Akkuma beekamu wantoota hedduus godheera. Haceen namaaf hin dhaqqaba garuu namni isaaf dhaqqabe hin jiru. Kan na ajaa'ibus kan na gaddisiisus kaniin immoo itti barachaa jirus kan manatti fakkaata. Kaayyoon isaa fi karoorri isaa yeroo baay'ee namoota gargaarudha.
keessa isaa kan jiru kaayyoo isaa sanammaan immoo galmaan hanga yoo rabbi na gargaare jedheen har'aas hin argame jechuudha. Aadde Faantuun kana booda hin boo'u kanan boo'u yoon kaayyoo Hacaaluu galmaan hin geenye qofaa erga jedhaniin booda mul'ata Hacaaluu akkamitti akka mul'isuu fedhan illee ibsanii jiru. Haceen Faantuu keessa jira. Kaayyoo isaa sana galmaan ga'uudhaaf itti qophaa'een jira. Garuu mukti tokko immoo qophaa isaan boba'u jedhamti hiriira Oromoon hin namamaaku. Kanaafiyyuu uummatan qabaa. Haceen koo akkuma jedhan uummata kootiif qaaliidha jedheera. Uummanni immoo isaaf maalidha kan jedhu deebisaa kanarratti kan argadha. Akka ergaattis akka imaanaattis kan dabarfadhu. Amma waggaa tokko namoonni hedduun maqaa isaatiin daldalaniiru. Waa hedduus jedhaniiru. Gocha isaanii kanarraa otoo dhaabbatanii natti tola. Gargaaruun kan barbaadan maqaa faawundeeshinii kanaatiin gargaaranii maqaa isaa akka dhaabnu akka siidaatti akka dhaabnu barbaada. Ani nan darba. Kan natti aanee jiru immoo dhaloota biraatu dhufa. Dhaloota biraa sanaaf immoo seenaa isaa dabarsuun barbaada waan ta'eef faawundeeshiniin isaa kun akka lafa nuu qabatee nu deemuuf uummanni na bukkee akka dhaabbatu abdiin irraa qaba. Maqaan isaa akka ka'u warri hin barbaanne jiru. Garuu kan baay'een itti gammadus kan waaqa galateeffadhus Haceen kootoo jiruyyuu biyya raasa. Du'ees biyya raasaa jira. Kanaan immoo waaqa koon galateeffadha. Cimni kun eessaa dhufe Faanta? Eenyuun na guddise isarraan argadhe cimni. Dargaggoo Iyyoo'el Kabbada hundeessaaf hojii geggeessaa dhaabbata tola ooltummaa daa'immanii fi maanguddoota Ambooti. Maatiin Hacaaluu gizee lammaffaaf jechuudha. Ji'a ja'asaa sirnaa kabajan asuma keessa kennaa adda adda jechuudha. Namoota maatii harka qalleeyyiiwwan gara naannoo 300 ol tajaajilanii gargaaranii jechuudha. Amma immoo kunoo almost gara nama 200 ol daakuuf zayitii kennanii. Aadde Faantuun quuqama Hacaaluun uummataaf qabu nutti agarsiisanis jedha Iyyoo'el. Hacaaluun nama tokko miti. Kan ammoo du'eellee jechuudha haati manaansa bakka buute wanna Hacaaluun yaadaa ture. Wanna Hacaaluun hojjechaa ture hojjechaa jirti jechuudha. Kanaafuu Hacaaluu abuun keenya wanna guddaa akka ta'e uummanni keenya barachuu sarra jira. Hacaaluuf maatii isaarra immoo tololtummaa akkasiis barachuu sarra jira. Baay'ee gammanneerraa guyyaarraa jechuudha. Waaqni isaan eebbisu dhiiga Hacaalus waaqni haa barbaadu. Daa'imman gargaarsi godhameef keessaa Tamasgeen Tarrafa isa tokko akkas jedha. Maatii Hacaaluu galanni isaan haa ga'u. Maatii isaanii mul'uu haa eebbifamanii namsiinsa mana waaqaa galu. Amma kana nama gargaaruu isaa waan Hacaaluun fuulduratti kana yaadu haati manaa isaas gwaaddanyoon isaa obbolaan isaa mul'uu isaa eebbifanii waan asitti nu gargaaraa jiraniif galanni isaanii haa ta'u. Misgaanaa namni hin deebisu waaqni haa kennuufi. Aadde Faantuun ergaa wayita dabarsan gaabbii qabanillee akkasuma raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Otoo inni jiraate ani du'een jedha. Yookaan immoo yeroo uummanni isaa akkasitti hirqee go'u yeroo tokkoof hojjedhee laalee namoota isaa akkas godhan sana otoo natti meen jedha. Gaaffii kootis kun. Egaa gaaffiin koo inni guddaan mucayyoo bira jira. Diraamaan hojjetamaa jiru gaanaa galaan jiru. Dhugaan Hacee koo akka ba'u uummanni amantii qabuun rabbi naaf haa kadhatu jedha. Haqa Hacee koo waaqnaa baasu. Mee ergaa maalii dabarsita? Albaama isaa kan kaleessa eebbifame wajjin wal qabatee jechuudha. Akka carraa ta'ee Haceen koo sagalee isaa isa dhumaa kaaseetta isaa sadaffaa otoon argin bira darbe. Akkasumatti immoo mucaa isaa isa sadaffaa otoon qabatiin otoon dhungatiin bira darbe. Kun baay'ee natti dhaga'ama. Maaf akka ta'e garuu hin beeku. Gaaffii ishiin gaafattuufis deebii akkamii akkan deebisu hin beeku. Jechuun ammas irra deebi'een jedha Haceen koo ani uummata kootiif qaaliidha jedheera. Uummanni sun ammoo Haceedhaaf maalidha kan jedhu albama isaa isa haaraa kana oriijinaala isaa bitachuun akka seenaatti mana isaa akka keewwatu imaanan irra godhadha. Egaa akkuma jedhe uummanni koo immoo anas nan qaanessu Hacee koo akka kabaje sagalee Hacee koos akka kabaju imaanan irra keewwadha jechuudha. Weellisaa Hacaaluu Hundeessaa waxabajjii 22 bara darbe jechuunis waggaa har'aa magaalaa Finfinnee naannoo koondoominiyeemii Galaan jedhamutti namaan ajjeesamee namootni ajjeechaa isaan shakkaman mana murtiitti deddeebi'aa jiraachuun isaanii ni beekama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amborraa. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina. Yuunaayitid Isteetsi maaliin yeroo qabameefitti gara mootummaa adeemsa dimokiraatawaa filatametti akka ceetu waamicha hawaasi addunyaa dabarsetti makamtee jirti. Kun bakka bu'aa eeggataan dhimmootii siyaasaa addaa kan Yuunaayitid Isteetsi Jeffrey Delorence gola nagaa eegumsaa akka tokkummaa mootummootaaf dhiyeenya maalii ilaalchisee ibsa kennan ture.
Alqaayidaa fi ISIS waliin kanneen hariiroo qaban garee finxaaleeyyii nageenya lammiiwwan biyyattiif balaa ta'an dabalate maaliin waggoota dhiyoo as jeeqama siyaasaan raafamaa jirti. Kunis baatilee 9 keessatti aangawoota mootummaa ce'umsaa siiviilii aangoorra darbuu dabalata. Baatii hagayya waggaa darbee koloneel Asiim Gooyitaan gareen hoogganame pirezidaantii adeemsa dimokiraatawaan filatame aangoorraa darbe. ECOWAS biraa dhiibbaan erga godhameen booda qooda muummichi ministeeraaf pirezidaantii qabaachuun mootummaan ce'umsaa siiviilii hundeeffame. Koloneel Gooyitaan mootummicha keessatti ittaanaa pirezidaantii ta'uun baatii 9 tajaajilaniiru. Caamsaa 24 bara 2021 hoogganoota siiviilii hidhaatti darbuudhaan mootummaa fonqolchan. Guyyoota hanga tokko booda manni murtii heeraa Maalii pirezidaantii yeroo ce'umsaa gochuun isaan muude. Waxabajjii 9 Gooyitaan hoogganaa sochii gootota jijjiiramaaf siiviilii kata'an Choogeel Kokaalaa Maayigaa muummicha ministeeraa gochuun moggaasan. United States miseensota hawaasa addunyaa waliin ta'uudhaan